waa'ee isaan kadhatameera beekta bitiiree waan beektuudha sitti meenture. Isaantu har'a jaarsummaa nagaa caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraata bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isin dhafa baay'atu hordoftoota qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii isin jechuu baay'een jaaladha. Innaa lammiiwwan eessa jirtu Azreela harka keessan baasa isin jechuun jaaladha. Akkasuma diraamaa hojjedhu jedhameen gaafatame hasum taa'ee diraamaa dafee hojjedha. Mana madaabii yoo ta'e dhumu waan ta'eef jechuudha. Isayyuu beektu adii wayii jira mana kana keessa jechuudha. Yeroo nani waan tokko waan jedhu jechuudha. Qinaatii qabdi dhugaa rabbii qinaatii qabdi jechuudha. Isheen sa'aatii 20 furteessee bilbila goroggorti. Ani yeroo bilbila qabadde qinaatii irra jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee gara diraamaa intala warra baadiyyaa argitanii intala warra caboo argitanii Keddo yaa keddo Osabo maal hojjechaa jirta? Takka no beektaa waa'ee jaarsummaa kooti sana waa'ee isaan kadhatameera beekta bitiiree waan beektuudha sitti meenture. Isaantu har'a jaarsummaa dhufa jedhanii Inna harmee jechuudha bareedii minamna naan jette beektaa harmeen babbareedii dhidhiqadhu naan jette kilooree kuma dhidhiqadheetuma bakka meekaappii kana hojjadhe akka namaa jira bee. Akkaseedha. Har'a dhufu jedhanii har'a dhufu. Akkas taanaan bareeda baga bareeddee sabboon tokko baay'een si jaaladha. Addoo yeekemmoo ta'uu kootti immoo baay'ee gammadee jira. Akkasumas immoo harmeen koo akkasumaan jette beektaa? Akkasumaan jette darabaa isaanis immoo qabatanii jedhanii har'a maaliif akka isaan dhufan hin beeku garuu darabaa isaa mana qabachuudhaaf ta'uu mala beektaa? Harmee koo dhiisin mana heerumaa. Heerumni immoo beektaa na barbaachisa. Heerumni na barbaachisa. Ijoollee baay'een jaaladha. Ammachuu kana hoosisuu kana baay'een jaaladha. Innaa beektaa wantichallee waan hin ta'u beektaa hin fayyadamu. Heeruma irra taanaan hin fayyadamaanu. Osuma waan jedhin bakka ammachuun barbaada. Baasawii harmeen kollee ijoollee hawwittee osoo hin taane ijoollee baay'ee qabdi. Garuu immoo jechuudha maal jedhama waan ta'e jedhama sarguu qabdi garuu waan ta'e jedhama garuu baasawii. Innaa ijoollee koo arguu qabdi dafee walirratti xap godhanii xap godha akka darajaa beekta biti darajaa yookiin kollee akkuma kollee darajaa godha. Waluma walirratti adajii midhadhina mataa isheetitti namittiin seedhaan garuu namichi beektaa baay'ee bareeda beektaa baay'ee bareeda shabala abbaasaa beektaa namichicha jechuudha. Akka carraa ta'ee jechuudha guyyaa tokko guyyaan isaa qidaameedha gabaadhanneetu ani hin beeku turennaa nama beekutu jira. Akkasuma immoo beektaa mitiiree warra isaa hin arganii akka aadaa keenyatti hin baqatu. Ani shamarree ammaa miti waasawee. Shamarree durii waan hin ta'eefi natti agarsiisanii achumaan shiffinni godhadheeni shuuf jedhee bira darbe jechuudha. Waan tokko na barbaachisa miti reessa isa bibbitachuu minaaminaan bu'ee jechuudha. Waan tokko bibbitachuun bu'ee kan mataa goote jechuudha. Kan biraa immoo wantoota garaagaraa maazarii kootu naa bita. Kana jedheen ani waan nama barbaachisu tokko bitachuu gabicha bu'e malee baay'ee himeen deemamu gabaatti waan wal argine wal addanaggan waan ta'eef maqadhan hachi bakka isa argee gaafan isa argeedhu shabala abbaasaati goofareen isaa dhiisi ka dhugaan sin jedha akka bakka inni dheeratu jolgaa dhanaa deemu ambaasaa waan ta'e dhugaan sin jedhe dhugaa qallaali namatti hin tolu beektaa. Kasaa garuu maalidhaa hin fudhatedha nanji. Fudhataa sana beektaa hin dhugaa una ta'edhaan ani immoo suman jibba maaliif akkan isa jibbu immoo beektaa kana dura biyya keenyadhana
eessuma koo tokko dhukkubeeni gara biyya eessuma kootii deeme. Gara biyya eessuma kootii deemeen eessuma koo gargaaruudhaaf ijoolleen sheeruu isaanii xixiqqoo turan amma garuu gurguddataniiru. Ani innaa sana uumaan jedhu kogumee mashiitii bishaan nan fidaa misaas nan hojjedhan ture ijoolleedhaaf jechuudha. Asumaan kana jedhu namichi immoo gaarii oofaa intalli intala warra jalduuti. Naannoo keenyatti heerumtee jirti. Bareeddu ishee wayii lallaaftuu wayiiti namittiin garuu hin taatu gaarii ooftis waan ta'eef. Achi galgala gara sa'aatii 3tti iniyyamu ton kan koodeessuun si toleessa kan iniyyamu dhukkeedhuma walirraa kaasuun taala. Achi gaafa isaan dhukkee walirraa kaasan namni muluun birmatee gaafa dhaqu maaltu ta'e akka maaliif ta'uu dide namni gaafa jedhanii rafi jennaan rafuu diddee jedhe namichi. Rafi jennaan rafuu didde kan hin rafne maafan ishii fuudhee fala fida. Achi anis nan bahe basaweessuma koo anis nan bahe achi booddee gaafan baheedhu namni muluuni dargaggootadha waxaatotatu jira iddoo sanaa eddarramne maa dhuftee adii kadarra bakka inkolfuun hin ibsu taalo inkolfuun hin taphatuun hin wacuun hin ibsu wani hojii mana madaami achi hin wacuu inkolfuu fala fiduu ganama ka'anii halkan edaa waan jette yaadatta maaliin jedhe namichi maaliin jedhe kan maaliin jedhe kan irramne maaliif dhufte jettee wacaa turte yaa turte nan akkas hin jenne namichi. Achi booddee basawee abbaa mana eessuma kootii hidhamin jedha ishii fuudhee gale kan ajjeesanii dhugeera xeembisee qoffateera waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma akkasii kanan sodaadha jechuudha. Akkasii kanan sodaadha. Sakkanaa kanan sodaadha yookiin immoo gaafa na fuudheyyuu deebi'ee dhiisuu mala waan ta'eef jechuudha. Namoonni tokko yeroo fuudhanii yeroo galatti galanii yeroo duraa tokko miti waan ta'eef jechuudha. Waan inni irra ga'es immoo waan iddana fuudhee akkasumallee yoo caraan yoonni ta'ellee gaafa neerumullee warra na hordofantu jira beektaa warra na hordofantu jira viidiyoo warra hordofantu jira waan ta'eef gaafa sana isaanitti nan agarsiisa jechuudha. Naa gaafa neerumu yoo waa isa yoo viidiyoo waraabu naa mijate ko viidiyoo waraabu yoo naa mijate siin jedha. Kanadha xiqqoo ishii beektan durba baadiyyaa ta'uun kun waa baay'ee nama miidhaa booniyee. Kanumaaf siin jedha numa lafa gadda tureera numa lafa isa kana siin jechuun jaaladha maaliif jennaani durbee heerumuudhaaf kaate qinni jetti miti re'ee baadiyyaa kana keessatti batalaa jechuudha. Akka waan caawwayii dhufeefitti akkasitti yaadne jechuudha. Heeruma yoo jennu batalaa kadhatamne immoo gaafa heerumnu baay'ee namatti tola jechuudha. Addunyoota keenya qabannee magaalaa keessa shambaa jenna. Gaafuma sana if arginas waan ta'eef jechuudha. Gaafuma sana if argina gaaf sana bareedina keenya argina gaafa sana walaan manne suuraa kana gaaf sana impullas baasawee impullasii garuu ani kan jedhu achirratti eessa bullaa dhugaa boontuu gaafa danne eessa bullaa mana hoteelaa maa jechuudha. Mana firaa waayillee bulla malee mana firaa waayii bulla malee mana hoteelaa akkamitti bullaa bannaati mana hoteelaa akkamitti bullaa ni mana hoteelaa bullee beeku bulla ni mana hoteelaa jechuun jaaladha. Isaanoo isa bulu isaa isin bulmeedhanii ganama gaafa sanaa galbeedhaan amma qidaameedhaan ittiin carqee daara baasaaniidhaan sun innaa isaan isin bulmeedhaan wallumaan bulaniitu wajjin mangallaadhaan kan hin beekaa jechuun garuu biyyi isaanii kan isaanii garagamaati keenya immoo garagamanaati waan ta'eef rakkoo tokkollee hin qabaatu jechuudha. Naasa kanadha garuu beektaa boonii waan tokko waan isitti mukeessa jechuudha. Namitti jechuudha. Namitti dachaa bichisiisa akka bichisiisan taasisaa warra akka bitan jedhan siif bitanii faa godhanii siif bitamuun fataa itti uffatta naamna jedhanii dubbataniiru jedhanidha. Wanti ittiin iyyuu 12 lakkoofsa ishii 12 lakkoofsa 12 darsanii akka jirti siifaa bitudhanii xilaana 4 jedhanii shaashin 5 jedhanii surreen 3 jedhanii qamisiin 6 jedhanii akkasitti akka bitamu taasisan jedhanii kanaaf iyyuu naaf bitan maal dhibee shaashii koomoo naan ijaaraatti akkasitti ni shabba godhee sila butee hidhadhaan fataan ittiin jedhama. Sana ittiin jedhaan ishee jireenya amma jiran ittidhaan
isa kanadhaan siin jedha kaayee akkas kaa hingauree hingaa miti hingaa akka viidiyoo hingauree bakka hingaa yoo jaalatame sanaa godhe nan hojjedha gara fuulduraatti nan hojjedha basawee dirama leenjii an jira waan ta'eef dirama hojjechuu nan barbaada dirama hojjechuu nan barbaada dubbachuu nan barbaadan ture garuu hin danda'uun tureeyyuu amma ofuma kooti leenji'ee ofuma kootiif hin leenjisee dirama ofuma kootiif leenjisee baraan jira waan ta'eef kallattii garaa garaadhaan isiniif hojjedha akkasumallee warra abbaa manaa keenyan abbaa manaa kunaa hordoofii jettanii isiniif nan hordofa abbaa manaa kunaa hordoofii warri jettanii na barreessaa isiniifanii hojjedha isiniifan hojjedhani ani duubatti hin jedhu etuugaa almatu mijanne malee duubatti hin jedhu isa kana isiniin jechuun jaaladha karaa diraamaa abshir wal taphachiina wal bashannansiifna isiniin jechuun jaaladha isa kanadha yaadammoo yeroo na barreessitan yaada bareedaa ta'e na barreessaa isiniin jechuun jaaladha ambassee bareedduu qoonjooyyee nan jedha shaamarreen biyya rabaa lubbe nabsee tiruu gaafa jedhan jaalatti jechaan gowwoomsa miti jedhamu cawwee basaween gowwoomfamu nuti hin gowwoomfamnu gara laafota malee hin gowwoomfamu an shakeel hin gowwoomfamu inde isa kanadha nuti gowwoomfamnes hin beeknu yoo diraamaa kana jaalattan tola isiniif hojjedha amma garuu nagaan turaa isiniin jechuun jaaladha sababi isaa waan baay'ee jira fotaarii na eeggata biisa na eeggata wanti ta'e na eeggata achan deema bakka nagaan tura I love you baay'een si jaaladha sin kabaja subscribe isiniin jechuun jaaladha isuma dhugumaa ammoo jechuudha akkan galee heerumuu yoo barbaadeetu ta'e akkan gara biyyaa galee heerumuu yoo barbaadeetu ta'e isuma dhugaan isiniin jedha subscribe naa godha yoo daftee heerumtuu daftee galtee gaa'elaa dhaabbattu hojii ishee kanaa godhattuu nan jettan ta'e subscribe naa godha galee heeruma isuma dhugumaan isiniin jedha isa sobaa miti isin duraalee diraamaa keessa isa sobaati